ragaa Haacaaluu 4 kiiloo situ'aani. Haacaaluun kun sagalee kitaabaati. Sagaleen kitaabaa kitaabawwan adda addaa warroota dubbisuu nuffaniif akka gurraan caqasan chaanaalii keenya haaraa kanaatiin karaa sagalee kitaabaatiin gara keessan dhufneerra. Kitaaba seenaa rirmi hin nyaatu. Barreessaan Daani'el Hambisaa Dheeressaa. Ragaa Haacaaluu 4 kiiloo situ'aani. Haacaaluun hawwiin isaa bilisummaa ijaan arguudha. Waanjoon gabrummaa baroota dheeraa uummata Oromoo irra ture cabee boqonnaa fi gammachuu uummata kanaa arguudha. Kanaaf immoo Oromoon galma sanatti ol galee yoo biyyattii kana bulche malee bilisummaan kun akka hin argamnetti amana. Yeroo sana siyaasni Oromoo baay'ee muddaa waan tureef galma masaraa mootummaa isa 4 kiiloo situ'aani jechuun gaafa sana raagaa dubbate. Galmi Barkumee iddoo Haacaaluun seenaa biraa itti galmeesse yoo ta'u bakka aangoonni olaanoo gurguddoo biyyattii jiranitti 4 kiiloo situ'aani jechuun kallattii qabsoo akeeke. Akkuma inni dubbate qabsoon qeerroo finiinuudhaan dhiigi isaa dhangala'ee lafee isaa itti cabuun lubbuun isaa itti wareeguun aangoota Oromoo galma masaraa mootummaa 4 kiiloon isaan ga'e. Abjuu fi raagii Haacaaluun raages ni dhuguun galmas ga'e. Waltajjiiwwan Barkumee lamaan kutannaa fi sodaa maleessa ta'uu Haacaaluu Hundeessaa kan ragaa bahan turan dinqisiifannaa fi jaalala guddaa uummata biraa ittiin argateera. Konsertii Itiyoo Eertiraa fi weellisaa Haacaaluu Hundeessaa. Yoo isin diddan qeerrottan iyya. Nurraa dhowwaa yaa Lammaa, nurraa dhowwi yaa Abiyyi, nurraa dhowwaa yaa biyyaa yookaan qeerrottan iyya jechuun ajjeechaa Harargee mi'eessotti yeroos raawwatame balaaleffateera. Adoolessa 2018 akka lakkoofsa Awurooppaatti konsertii Itiyoo Eertiraa galma Barkumee iddoo pireezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqii jiranitti affeeramee rakkoo yeroo sanaa Oromiyaarra jiru akkas jechuun geeraruun uummata garaa raase. Qamalee koo qamalitti yaa ishee bongorra taa'utu arbi cingiggii dhalee akkamiin rafnee bulla. Diimni ammas nuuf hin ciisne kunoo mi'eessoon galee rasaasaan nu waxale. Kunoo moyyaaleen garee rasaasaan nu waxale. Nurraa dhowwaa yaa Lammaa, nurraa dhowwi yaa Abiyyi, nurraa dhowwi yaa biyyaa yookaan qeerrottan iyya. Manni keenya holqaaree tabba guddaadha malee biyya jibde ol kaase kaa. Jechuun rakkoo fi roorroo Oromoon nagaa fi tasgabbii biyyaaf jecha obsee cal'isee miidhamaa jiru baasee ifatti dubbate. Olmaa guddaa Oromoon biyyattii kufte baduuf geesse fuudhee biyya taasise kanarratti Oromoon aarsaa gurguddaa akka kaffalee fi qeerroon adda durummaan biyyattii kana salphina oolcheera jechuun weellisuun miira namoota 25,000 galma Barkumee keessa ture. Dabalatee Oromootaa fi goleewwan arfan irraa miidiyaadhaan hordofaa turan to'achuudhaan ergaa yeroo barbaadu dabarsee ture. Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa sirba isaa maalan jira hafi jirra jechuun baay'ee beekama. Sirba isaa eessa jirti jechuun immoo dhufaa akka jiru gaaffii miidiyaa OMN yookiin Oromiyaa Miidiyaa Neetwork waliin taasise irratti Oromoon abdachiise. Garuu yartuun namaaf hin dhalatiin malee kunoo har'a eessa buuteen isaa dhabuun Oromoon gadda lapheen isaanii cabee jechi nama jalaa badee amanuunis dadhabamee namuu afaan qabateera. Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa fi guyyaa yaadannoo lola gaafa Adwaa waggoota 122ffaa guyyaan yaadannoo injifannoo Adwaa uummata Oromoo jala awwaalame seenaan isa dagatamee kan ture kabaja ayyaana Adwaa waggaa 123ffaaf irratti gootichi qaalii uummata Oromoo kan ta'e Haacaaluu Hundeessaatiin qotamee ba'uudhaan mul'achuu danda'eera. Seenaan kabaja Adwaa uummata Oromoo biratti akka kan isaatti osoo hin taane waggoota dheeraadhaaf akka kan alagaatti ilaalamaa tureera.
Ayyaana kabaja yaadannoo Adwaa kana sabni biraan kan isa qofa godhachuudhaan seenaa uummata Oromoo fi gootota Oromoo galmeeffame fudhachuudhaan waggoota 122 ittiin dhaadachaa turaniiru. Waggaa 123ffaa irratti garuu taatee hin yaadamnetu isaan mudate. Goonni dachee Amboo biqilchite Haacaaluu Hundeessaa ayyaanni kabaja Adwaa abbummaadhaan kabajuu kan qabu abbaa ayyaanichaa kan ta'e uummata Oromoo ta'uu isaa erga mirkaneeffatee booda fardeen goototni Oromoo Adwaa irratti ittiin injifannoo guddaa argamsiisan magaalaa Finfinneetti akka walitti qabaman taasise. Fardeen guyyaa sana kan dhufanis Jalduu, Amboo, Gincii fi naannawa Finfinnee hunda irraa dhufuudhaan handhuura Finfinnee irratti wal gahan. Goonni Amboon biqilchite Haacaaluu Hundeessaa waltajjii irra bahuudhaan akka leencaa baroodee sagalee isaa kiloolee sanaan jirtuu jechuudhaan uummanni Oromoo kabaja ayyaanichaa irratti argaman hundi eessa akka jiran akka mirkaneeffatan taasise. Ilmaan eenyu sanyii eenyu akka ta'anis isaanitti hime. Qe'ee isaa ganama kan saamame uummanni Oromoo Finfinneedhaan kooti jedhee erga waamuu dhiisee bubbulee ture. Haa ta'u malee gootichi Haacaaluu Hundeessaa jirtuu jechuudhaan gaafate. Jirra jechuudhaan uummanni Oromoo onnee guutuudhaan onneeffatee akka ka'u taasise. Weellisaa Haacaaluu gootota Oromoo faashistii Xaaliyaanii barbadeessuun injifannoo ol'aanoo galmeessan yeedaloo isaa kiloolee sanaan walaloo itti uumuudhaan geerareefii jira. Lola Adwaa irratti goota Oromoo kanneen akka Baalchaa Abbaa Nabsoo, Gabayyoo Gurmuu, Balaay Zallaqa, Abta Gorgis Diinagdee, Garasuu Dhukii fi kan kana fakkaatan hedduun isaanii hirmaachuun diina barbadeessanii jiru. Biyyi kun immoo seena gootota kana dhoksuun kan saba biroo ol kaasuuf wanti isheen hin godhin hin jiru. Haacaaluun garuu seenaa qorachuun Oromoon Adwaa irratti hirmaate seenaa akka hojjete barsiisee jira. Yaadannoon Adwaa bara baraan kabajamu akka Oromoo hin ilaalannetti ibsaa turanis Haacaaluun yaada kana kuffisuudhaan bara 2012 haala adda ta'een Oromoon farda isaa bahee Finfinnee irratti akka kabajatu taasiseera. Seenaa Adwaa fi Oromoonni biyya kanaa qabanis ibsuuf gaachanaa fi eegoo qabatee catee keewwatee akkas jechuun geeraree diina iyyisiise. Oromoodhaaf dhugaa galche. Kana qofa utuu hin taane Haacaqeen sirba kana keessatti akka waan beekatee do'oo fi raage. Baddaaloomiin hurruma gaangeen hin dhaltu dhalte jedhani. Kan jiruuf barri darbee kan du'etti aduun dhiite jedhani. Jedhee madaa nama keessaa hin baane dhiifatee sokke. Jirtuu hin dhagaamu sagaleen ijoolleen Gabayyoo Gurmuu jirtuu. Ijoolleen Baalchaa Safoo jirtuu. Ijoolleen Garasuu Dhukii jirtuu. Ijoolleen Balaay Zallaqa jirtuu. Ijoolleen Badhaasaa Magarsaa jirtuu. Ijoolleen Abdiisaa Aagaa jirtuu. Eessa jirtu? Finfinnee biyya abbaa keenyaa jirra jedhaa. Biyya tufaamunaa jirra jedhaa. Jirra utuu hin cabin okkollus kunoo har'a geenyeerra seenaa afaan saaqneerra. Karaa deemtuunni waccii waa'ee goototaa haasofna. Riqicha ragaa waama riqicha guddaa Finfinnee jiru. Namni yoo seenaa dabse lafti seenaa hin jijjiiru. Eenyu akka isarraa ce'ee Xaaliyaaniin unkure. Eenyu akka baandaa ta'ee dhiiga biyyaa gadi naqe. Har'a falmiin sirreessa seenaa karaarraa maqe. Baddaaloomiin har'uma gaangeen hin dhaltu dhalte jedhani. Kan jiruuf barri darbee kan du'etti aduun dhiite jedhani. Seenaa ofii himannu malee orminuun himu ni du'a malee. Maaloo jechuudhaan garaa uummata Oromoo raase seenaa garaadhaa hin baane namaa kaa'e. Erga muummichi ministeeraa Dr. Abiy aangootti dhufanii as deeggarsa mootummaa ta'ee qabsoo ta'ee jedhamee komatamaa kan ture Haacaaluun dhiyeenya miidiyaatti as bahee deebii kennee ture. Ani Oromoo qaaliidha. Qaalii jechuun gatii jabeessa jechuudha.
wanti gatiin isaa jabaa ta'e immoo ni barbaadama. Namaaf biyyaaf bu'aa guddaa fi qabeenya guddaadha. Haacaaluu Hundeessaa saba Oromootiif fuula duratti waan guddaa kan saba Oromoo jijjiiru aartii qofa osoo hin taane dinagdeedhaan illee akka guddatuuf nama hojii guddaa hojjechuudhaaf mul'ata cimaa nama qabu ture. Inni mul'ata sana of keessatti argaa waan jiruuf mul'ata koo kana milkeessuu keessatti gahee olaanaa kan taphatu ana waan ta'eef Oromoodhaaf mul'ata cimaa, karoora cimaa, abjuu cimaan qaba waanan ta'e ani Oromoof qaaliidha jechuun dubbate. Ani Oromoof qaaliidha. Mootummaan na bituu hin danda'u jedhee qabsoo weelluu isaan finiinsaa ture irraa duubatti akka hin deebines dubbachaa ture. Garuu adeemsa amma ta'aa jiru kana ilaaluudhaan of eeggannoo guddaan akka isaaf ta'us dubbatee ture. Eenyutu waddeessa, eenyutu jaldeessa. Konsertii fi hojii muuziqaaf irra deddeebiin biyya bakkee deemaa kan ture Haacaaluu Hundeessaa maaliif biyya ambaatti akka hin hafne gaafatamee akkas jedhe. Ani biyya abbaa kootti hin deebi'e, ajjeesee biyyaan baane. Akka artiistii tokkootti waan natti dhagahamin sirbe. Gara fuula duraattis nan sirba. Biyyaa baqachuun dhaloota kanarratti dhaabbachuu qaba. Kanarraa immoo eenyutu waddeessa, eenyutu jaldeessa. Eenyutu waddeessa ta'ee ari'a, eenyutu jaldeessa ta'ee baqata jedhu ijoolleen waddeessa innaa xiqqeeffatan jedha. Warri sirna darbeef dibbee dhahaniyyuu biyya keessa jiraatu keenya addatti maali? Kana uummanni keenya baruu qaba jechuudhaan du'aa fi hidhaa osoo hin sodaatiin biyya keessa taa'ee qabsaa'uu isaa dubbata. Dhaloonni ergaa walaloo fi yeedaloowwan Haacaaluu irraa maal barata? Sirboota Haacaaluu irraa dhaloonni ammaa kun waan baay'ee barata. Sirboonni Haacaaluu jechoota ciccimoo kan ijaaramanii fi ergaawwan ciccimoon immoo kan hidhamanidha. Tokkoon tokkoon jechoota isaa yoo ilaalle dhaloota kan ijaarudha malee kan diigu miti. Abdii kan namatti horudha malee kan nama mufachiisu miti. Haacaaluun isa abbootiin amantii manneen kiristaanaa fi masjiidaa ummata isaanii barsiisan, inni immoo weelluudhaan ummata isaa barsiisa. Namni cal'uma jedhee ergaawwan walaloo sirboota Haacaaluu dubbise dhugaa ummata keessa jiru hubata. Irraas immoo barata. Keessumaa yeroo hundumaa garaa koo kan na nyaatu namni kamiyyuu walaloo armaan gadii irraa barumsa guddaa barata. Inni amantiidhaan qabamee waldaa kiristaanaa gaggeessu, inni kiristaanaas inni musliimaa guddina walii hin jaallatu. Wal sakaaluuf, wal balleessuuf, wal kuffisuun bara itti baay'ate keessatti Haacaaluun lallaba waaqaa fi nama biratti jaallatamu nuuf lallabe. Maaf wal sakaalla, maaf deemsa wal dhorkina, rakkoo keenya cimaa kana waliif yaanne walitti yaanne malee dubbiin keenya badii dhale. Maali dhugaansaa, maali naan galle waansaa, walii keenyatu wal hube fagaannee galman geenye xinnaanneessuu kan teenye, waliif haasaaqnu karaa lammii koo wal mararaa. Cabsuuf walgaanna hunduu keenya dubbiif hin tolu. Miira ho'een dhaamote booruu miti qulqulluu waliif gaddaa farrisaa. Bari'uu waliif jibbee jabaatu iddoo maqe kana cimee nadhe. Waliif haaloof kaanna baannee abjuu fafaa, yaada tokko dhabne akka ilmoo bofaa. Dhiisaa waliif kaanee jaalala hiran, jibbi bu'aan tolu yaada geeddaran. Kottaa waliif kaanee jaalala hiran, jibbi bu'aan tolu gaariitti deeffanna. Kottaa waliif kaanee jaalala hiran, jibbi bu'aan tolu gaariitti deeffanna. Dhiisi hinaaffa obboleessa kee olaa ka'uun jibbini. Dhiisi yoo guddate oole gadi buusuuf hin dhimmini. Dhiisi qileetti gadi darbachuuf soqtee jalan haadini. Dhiisi laafee jahaa kennu badiitti yaadini. Dhiisi laafee jahaa kennu badiitti yaadini.
suphii nagaan bobbaanii waaree ganneerra qumbii rafnee boqonnaan qabnu afaan wal eegna dubbii wareegama jaalalaaf facaafne haamnee nyaanne wal faana joorree abjuun gumaata sobaa baanne qooda qocaaf jedhi allaattiin hin nyaattu keetu kan kee ta'a ammamillee kaattu gaarii waliif dinnee maaf wal reebna kiyyoon lafarratti hafnee mul'atattuu dhiyoo tola waliif dinnee maaf wal gaanna kiyyoon asirratti hafnee mul'atattuu dhiyoo lafarratti hafnee mul'atattuu dhiyoo tola waliif dinnee maaf wal gaanna kiyyoon asirratti hafnee mul'atattuu dhiyoo yoo wal kuffisuuf qabnu yoo kan kufis dhiitamu callisuun natti hin tolu yoo hamminni hiixatu yoo qajeelaan rakkatu callisuun natti cimu yoo biqilli coollagu yoo lagaatti hafu daguu yoo sobni gurra qabu yoo dhugaan mirga dhabu xinnaa guddaan walitti hammaatee yemmuu wal utubuu didu ilma namaaf maalinni laata bu'aan wal kuffisuu fidu ilma namaaf maalinni laata bu'aan wal buqqisuu fidu